odeeffannoo keenya kama atileetiksii wal qabatuun dorgommii Diamond League marsaa saglaffaa Eugene Ameerikaatti sanbata dorgomameen riikoordiin lama itti galmaa'eera. Atileetonni Keeniyaadhaa riikoordii haaraa galmeessuudhaan kan isaan olaantummaadhaan xumuranii keessumattuu atileetonni Keeniyaadhaa gama dubartoota kanaanis gama dhiiratiinis as dhiyeenya riikoordii itti fufaniiru. Keessattuu gama dubartootaatiin ammoo atileetonni Faith Kipyegon akkasuma ammoo Beatrice Chebet olaantummaa meetira 5,000 akkasuma 1,500 irratti qaban itti fufsiisaniiru. Kan kaleessaa kanaan atileetonni Itoophiyaatti qabxii fooyyee galmeessanii morkii jabaan atileetota Keeniyaatirraa kan isaan mudate ta'us meetira 800tiin keessumattuu Olompikii Paaris irratti meedaaliyaa meetii Itoophiyaadhaaf kan argamsiifte atileetii Tseggee Dhugumaa olaantummaadhaan xumurteerti. Morkattoo ishee akkasuma immoo Paaris irratti ishee caaluudhaan kan olaantummaan xumurte atileetii Afrikaa Kibbaadha. Prudence Siikodiisoo waliin morkii jabaa taasistee turte atileetii Tseggee Dhugumaa sekondii 6 caaluudhaan sadarkaa tokkoffaadhaan kan xumurte. Tseggeen dorgommii kana injifachuuf meetira 800 kana daqiiqaa 1 sekondii 57 maayikiroo sekondii 10 kan isheetti fudhate. Siikodiisoon sa'aatii isheetti injifatte daqiiqaa 1 sekondii 57 maayikiroo sekondii 1 sekondii 6 Tsiggeedhaan caalamuudhaan sadarkaa lammaffaadhaan kan isheen baate. Atileetiin Ugaandaadha Haliimaan Akkaay sadarkaa sadaffaa bahuudhaan dorgommii kana kan isheen xumurte jechuudha. Atileetiin Itoophiyaadha Warqinash Mallasaa sadarkaa 8ffaadhaan xumurteerti dorgommii kanaan jechuudha. Morkii cimaa kan irratti keessummeessame meetira 1,500 kan dubartootaati. Faith Kipyegon atileetiin dhaabuuf hin argamne riikoordii addunyaa fi kan iddoo dorgommichaa fooyyessuudhaan injifatteerti. Faith Kipyegon riikoordiidhuma mataa isheetiin qabame irra deddeebitee fooyyessaa jirti. Atileet Faith Kipyegon jechuudha. Atileetiin Keeniyaadhaa tuni daqiiqaa 3 sekondii 48 maayikiroo sekondii 6 kan isheen xumurte. Walumaa gala bara 2023 as atileetiin kun kan kaleessa kan sanbataa waliin yeroo sadaffaadhaaf kan riikoordii addunyaadhaa fooyyessuudhaan injifatte. Kun hamma atileetiin kun of cimsaa akka jirtu kan ifatti agarsiise jechuun ni danda'ama. Kanaan dura jalqaba irratti riikoorduma isheetiin kan isheen fooyyessite. Sa'aatii isheetiin galte daqiiqaa 3 sekondii 49 maayikiroo sekondii 1 ture. Bara 2023 keessa kan isheen kana fooyyessite. Bara 2024 keessa immoo isa daqiiqaa 3 fi sekondii 49 maayikiroo sekondii 1 ture. Sana immoo daqiiqaa 49 sa'aatii daqiiqaa 3 fi sekondii 49 maayikiroo sekondii 4 fiiguudhaan fooyyessite. Riikoordii addunyaa ta'uudhaan kan galmaa'e. Sanbata ammoo daqiiqaa 3 fi sekondii 48 maayikiroo sekondii 6 galmeessuudhaan yeroo sadaffaadhaaf riikoordiidhuma ishee kana irra deddeebitee kan isheen fooyyessuudhaan hangam atileetiin kun riikoordii fooyyessuu irratti akka isheen daran hojjechaa jirtu kan itti akeekedha. Ishee waliin garuu atileetiin Itoophiyaadha Dirribee Waltajjii yeroo gara garaatti walitti dhufanii atileetii kana waliin wal qoraadha kan isaan turanii. Kaleessas yookaan immoo sanbatas morkii jabaa atileetii taasifteedha. Haa ta'utii garuu sadarkaa lammaffaadhaan kan isheen xumurte. Sa'aatii fooyya'aa dhuunfaa ishee kan bara kanaa galmeessuudhaan atileet Dirribee Waltajjii sadarkaa lammaffaan kan xumurte. Daqiiqaa 3 sekondii 51 maayikiroo sekondii 4 itti fudhate atileet Dirribee Waltajjiidha jechuudha. Atileetiin Awustiraaliyaadha Jessica Hall ammoo sadarkaa sadaffaadhaan kan isheen xumurte. Atileetonni Itoophiyaadha dorgommii kanarratti kan hirmaatan Saaroon Baree fi Fireewayinii Haayiluudha sadarkaa 8ffaa fi 9ffaa bahuudhaan kan isaanii xumuranii. Morkii meetira 5,000 kan dubartootaa riikoordiin haaraa kan itti galmaa'e. Shaampiyooniin Olompikii yeroo lama Beatrice Chebet dubartii jalqabaa meetira 5,000 daqiiqaa 14 gadiin xumurte ta'uudhaan seenaa hojjetteerti. Atileetiin lammii Keeniyaadhaa tuni atileetii ganna 25 irratti argamtuudha. Yeroo sirrii irratti yeroo itti argamtu jechuun ni danda'ama. Meetira 5,000 kana daqiiqaa 13 sekondii 58 maayikiroo sekondii 6 itti fudhateera. Chebet dorgommii kana injifachuudhaan kunis riikoordii addunyaa ta'uudhaan galmaa'eera. Kanaalatti dubartii jalqabaa seenaa kanaan meetira 5,000 daqiiqaa 13 gadiin xumurte ta'uudhaan kan isheen leellifamte kaleessa sanbata jechuudha.
atileetiin kun ni yaadanna olompikii Paaris irrattis hangam atileetota gara fuula duraatti kana caalattu jajjaboo ta'an yookaan immoo seenaa hojjechuudhaaf ga'umsa qaban ta'uu ishee kan ittiin akeekte ta'uu ishee ni beekama. Kana lalatti atileetumti biyya ishee kan Keeniyaadha Agnes Jeebet Nigatichi sadarkaa lammaffaadhaan kan xumurte atileetii Gudaaf Tsaggaayee morkii cimaa taasisaa turte sadarkaa sadaffaadhaan galteerti. Sadarkaa sadaffaadhaan baatu sa'aatii fooyyeedha kan isheen galmeessite daqiiqaa 14 sakandii duwwaa 4 maayikiroo sakandii 4 itti fudhateera Gudaaf Tsaggaayee. Atileetiin kunis ni yaadanna dorgommiilee gara garaati irratti sadarkaa biyyaa fi dhuunfatiin atileetota milkii gonfatan keessaa atileetota Itoophiyaadha. Gara fuula duraattis dorgommii sadarkaa biyyaatti irratti itti abdatan keessaa ishee tokkodha. Irra deddeebiin meedaaliyaa gara biyyaatitti kan fidde atileetiin kuni atileetota Itoophiyaa 13tu dorgommii kanarratti hirmaate. Haa ta'utii 13 keessaa sadarkaa keessa kan seenee xumure Gudaaf Tsaggaayeedha qofa. Atileetota kanneen keessaa Madiinaa Isaa sadarkaa 6ffaadhaan Lishinyi Baawaqi sadarkaa 7ffaa Faantayee Balaayinee 8ffaa Saayach Ayichoo sadarkaa 9ffaadhaan kan baanan yoo ta'u Tsiggee Gabra Salaamaa sadarkaa 24ffaadhaan kan isheen xumurte. Morkii cimaa ture keessumattuu akkaataa hirmaannaatiin baay'inaan kan ilaalamu ta'e atileetota Itoophiyaati daran lakkoofsaan kan caalu garuu ga'umsi atileetota Keeniyaadha. Dorgommii kanaan atileetota Itoophiyaadha kana qoreera jechuun ni danda'ama. Gufachiisa meetira 3000 kan dubartootaan atileetiin lammii Ameerikaadha garuu Bahareeniif kan fiigdu Winfred Yaavin injifatteerti. Daqiiqaa 8 sakandii 4 maayikiroo sakandii 2.5 itti fudhateera atileetii kana. Kana alatti atileetiin Keeniyaadha Feez Cheerotich sadarkaa lammaffaa yoo baatu atileetiin Itoophiyaadha Siimboo Alamaayyoo sadarkaa 5ffaadhaan dorgommii kana kan isheen goolabde jechuudha. Meetira 10,000 dorgommii Diyaamand Liigii hin taaneen kan atileetonni Itoophiyaadha irratti hirmaatanii olaantummoodhaan atileetota Itoophiyaatiin kan inni goolabame. Dorgommii kanaan atileetiin dargaggeessi gara fuula duraatti abdii ta'a jedhamee kan eegamu Biiniyaam Maarii daqiiqaa 26 sakandii 48 maayikiroo sakandii 8 injifachuudhaan kan dorgommii meetira 10,000 kana xumure. Barriyoo Aragaawii daqiiqaa 26 sakandii 43 maayikiroo sakandii 84 yookaan immoo maayikiroo sakandii 2 caalamuudhaan Biiniyaam sadarkaa lammaffaadhaan kan inni xumure. Salamoon Baraggaa daqiiqaa 26 sakandii 4 maayikiroo sakandii 1 sadarkaa sadaffaadhaan baheera. Dorgommiin kun dorgommii atileetonni ga'umsa isaanii kan ittiin madaalan akkasuma miinimaa kan dorgommii shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa Tookiyootti qophaa'uuf ittiin guutanii akka ta'edha kan himamaatiin jiru. Kallattumaan odeeffannoo maddeen Awurooppaatii arganne waancaa kilaboota addunyaa sanbata darbe PSG fi Baayern Muunik walakkaa xumuraatiif darbaniiru. Tapha cimaa kan keessumattuu nuusa xumuraatiin walitti dhufanii shaampiyooniin Awurooppaadha. PSG'n daqiiqaa xumuraati irratti taphattoota 9 taphatus Baayern Muunik injifatee walakkaa xumuraatiif darbeera. Tapha baay'ee si'ata tapha turedha. Tapha kanaanii Jamaal Muusiyaala miidhama baay'ee isa ulfaataa ta'e keessummeessee tapha dirreedhaa itti bahedha. PSG'n keessumattuu caalmaa taphaa boqonnaa dura fudhatee taphataatiin ture. Boqonnaa dura goolii walirratti osoo hin galchin kan isaan baanii boqonnaa booda immoo Baayern Muunik caalmaa taphaa kan jalqabaa sana irraa fudhachuudhaan waliin taphataniiru. Lamaan isaanii garuu kubbaa kallattii sirrii eeggatte 5-5 walirratti yaalaniiru. Kan goolii galchee injifatee bahe garuu PSG'dha. Diizarii Du'ee taphataa dargaggeessa lammii Firaansi gara fuulduraatti taphattoota itti abdatan keessaa fakkeenyummaa Neymar Junior taphattoota bakka bu'anii fi inni illee taphataa kanaan fakkeenya taphataa godhatee amma PSG keessatti mul'ataa jirudha. Goolii 16ffaa bara dorgommii kana kan inni kaleessa galchee daqiiqaa 78ffaa irratti goolii galchee kan ittiin dursuu eegalanii daqiiqaan idileen taphaa xumuramee daqiiqaa 96ffaa irratti daqiiqaa dabalataa keessatti Osmaan Dembeelee bara kana badhaasa Baalaandooriif taphattoota itti abdatan keessaa tokko kan ta'e goolii lammaffaa PSG'dha dabalee PSG'n goolii 2-0dhaan injifatee walakkaa xumuraatiif darbeera. Tapha kanaan Osmaan Dembeeleen erga goolii galchee booda gammachuusaa haala Diyaagoo Jootaan ittiin ibsatuun agarsiisuudhaan Diyaagoo Jootaadhaaf yaadannoo taasiseera goolii itti galche kanaanii. Tapha kanaan keessumattuu deeggartoonni hedduun taphataniiti daawwatan jechuun ni danda'ama. Ameerikaatti deeggartoonni dhabamuudhaan yaaddoo guddaa uumeera. Haala qilleensaatiin wal qabatee
kaleessa yookaan immoo tapha sanbataa kana deeggartoota gara 66,937 ol ta'antu dirree seenee yookaan istaadeemii seenee taphicha daawwatanii taphicha kan balleessan itti hammaatedha jechuun ni danda'ama. Gama PSGtiin taphattoonni lama kaardii diimaadhaan kan jalaa itti ba'anii walakkaa xumuraatiif illee kan isaan itti rakkatan William Pacho fi Lucas Hernandez balleessaa raawwatanii kaardii diimaadhaa dirreedhaa kan isaan ari'amanii ta'us garuu goolii galchanii kan injifatee walakkaa xumuraatiif darbee shaampiyoonii Awurooppaa garee Luis Enriquetiin durfamu PSGdha miidhamaarraa deebi'ee tapha jalqabaasaa waancaa kilaboota addunyaa kanaan kan taphate lammiin Jaarman dargaggeessi ganna 22 Jamaal Musiaalaan balleessaa goolii eegan PSGdha keessumattuu Donnaaruumaan isarratti hojjeteen miidhama cimaa keessummeessee dirreedhaa bahee jira. Keessumattuu miidhama kanaan akka gabaasaaleen bahaa jiran himanitti yoo ta'e lafee miilaa kan Jamaal Musiyaaladha akka cabee fi kanaan arattillee qoronyoo isaa iddoo akka walgadi lakkiseedha kan dubbatamaatiin jiru. Kun tariitii Jamaal Musiyaalaan miidhaa cimaa isa keessummeessee yeroo dheeraadhaaf kubbaa miilaatirraa fagaachuu akka danda'udha kan himamaateeru. Taphataan ganna 22 kun Ameerikaatti erga hospitaala seeneetiin booda amma hospitaala sanii bahuudhaan gara biyyasaa Jaarmanitti deebi'eera. Jaarmanitti yaalii baqaqsanii wal'aanuu taasifachuudhaaf akka ta'edha. Kanaanis tariitii yoo xinnaate waggaa bara dorgommii dhufu taphatti deebi'uuf dhiisuu isaa akka hin baraminidha kan himamaatiin jiru. Taphataan kun Bayern Munich keessatti taphataa ittiin abdatame akka ta'e ni beekama. Bayern Munich taphataa kana sara gidduuti irratti akkasummoo darbee goolii galchuu irratti taphattoota Bayern Munich keessatti ciccimoo ta'an keessaa kan inni ittiin abdatudha. Leenjisaan Bayern Munich Vincent Kompaniin baay'ee aareera jechuudhaan dubbateera. Kanaan aareef kubbaa miilatiin mo'amuu keenya osoo hin taane kubbaa miilaa keessatti injifatamuuf mo'amuu waanuma jiru garuu balleessan Jamaal Musiaalaa irratti hojjetame baay'ee na aarseera jechuudhaan Vincent Kompaniin kan inni dubbate. Jamaal Musiyaalaan miidhamarraa dafee akka deebi'uu fi isa deeggaruu qabna yaada jedhuudhaas kan inni dubbate. Daarikteerri ispoortii kan Bayern Munich Max Eberl taphataa akka Jamaal Musiyaaladha kana miidhama yeroo dheeratiin dhabuun keenya nu miidha. Sara gidduu Bayern Munich eenyu utubee akka qabaatiin ture ni beekama jechuudhaan miidhama taphataa kanaatiin baay'ee akka gaddee hundi keenya isa deeggaruu qabna jechuudhaan dubbateera. Goolii eeganii kan PSGdha Gianluigi Donnaaruumaanis dirree keessatti yeroo Jamaal Musiyaalaan erga balleessaan irratti hojjetee miidhama akka hamaa ta'e mudachuu isaa erga argee booda baay'ee gaddee imimmaan harcaasaa ture bo'aatiin ture tapha sana irratti baay'ee akka gaddee fi dhiifamas gaafatee dafee akka ati bayyanetu siifan kadhadha jechuudhaan dubbateera. Maanu'eel Nuwer goolii eegan Bayern Munich garuu Donnaaruumaa qeeqeera yeroo kubbaa qabattus yookaan taphattus yoo ta'e akkaataan ati balleessaa ittiin hojjettu taphatuma mataa kan kee kan garee keetii waliin taphattu irrattu balleessaa hojjechuu dandeessa. Of eeggannoo dhabuudhaan maaltu na dhibdeedhaan goolii eegan PSGdha. Donnaaruumaan haalli inni Jamaal irratti balleessaa hojjete kun anaan na aarseera jechuudhaan Maanu'eel Nuwer kan Donnaaruumaa komate kubbaa qabachuuf yeroo yaaltu gita kan kee murkataa kan kee warra ta'e yookaan hiriyaa garee keetii gara seensitti dhufaniin balleessaa irratti akka hin hojjenne of eeggannoo taasisuu qabda jechuudhaan kan inni dubbate. Kun tariitii itti yaadee hojjetee osoo hin taane kubbaa miilaa waan ta'eef tariitii Donnaaruumaan akkaataan inni itti taphataa kanarratti balleessaa hojjete gidduu lamaan isaanii keessatti kutataniiti jechuun ni danda'ama. Kanas ta'ee garuu taphataa kana qeeqameera inni garuu dhiifama gaafateera. Tapha biraatiin waancaa kilaboota addunyaa kanaanii Real Madrid 3-2 Borussia Dortmund injifatee walakkaa xumuraatiif darbeera. Tapha daqiiqaa xumuraati irratti balleessaa diraaman irratti raawwatame jechuun ni danda'ama. Real Madrid Gonzalo Garciaan goolii galcheen daqiiqaa 10ffaa irratti goolii galcheen dursaa ture. Daqiiqaa 20ffaa irratti Ferran Garciaan goolii lammaffaa dabalee hanga daqiiqaan idilee daqiiqaa 90 xumuramutti taphichi kun goolii lamaa fi Real Madrid kan inni dursaa ture ta'us daqiiqaan 90 xumuramee daqiiqaa dabalataa kennamte 92ffaa irratti Maximiliyaa Bayer Borussia Dortmund goolii galchee Real Madrid muddamsiisee ture. Daqiiqaan idilee 94ffaa irratti dabalataati irratti Kylian Mbappeen goolii hawwattuu dabalee Real Madrid dursa qabsiisee achumaanis Diego Jotaaf yaadannoo goolii kan inni taasise. Ammas daqiiqaa 98ffaa irratti Seeruu Guraasiin Borussia Dortmundiif goolii galchee Real Madrid rifachiisee ture ta'us garuu taphichi
injifannoo Real Madrid goolii 3-2 xumurame. Real Madrid amma walakkaa xumuraatiif darbeera. Gama Real Madrid Dean Huijsen kaardii diimaadhaan dirree bahee tapha walakkaa xumuraatiin kan PSG waliin taphataniin jala darbaa. Walakkaa xumuraatiin Real Madrid PSG waliin taphata. Kylian Mbappé yeroo jalqabaatiif kilaba isaa duraanii waliin faallaa ta'ee PSG shaampiyoonii Awurooppaa waliin kan walitti dhufu ni ta'a. Jijjiirraa taphattootatiin wal qabatee gama Arsenaaliin keessumattuu kaleessa taphataa tokko mallatteessifateera. Arsenaal jechuudha lammii Spain ganna 25 Martin Zubamendi mallatteessifateera. Arsenaal kanaan dura waliigalee akka beekame Arsenaal jechuudha taphataa kana amma ifatti kaleessa kan inni mallatteessifate. Keessumattuu Arsenaal jijjiirraa sarara fuulduraa irratti barbaadatiin ture. Ammas kan inni mallatteessifate taphataa sarara fuulduraa osoo hin taane taphataa sarara gidduuti. Arsenaal keessumattuu taphattoota sarara gidduu kan akka Martin Odegaard dabalatee Declan Rice fa'aa ni qaba. Ammatti garuu taphataa kana maaf mallatteessifate jechuudhaan qeeqamaatiin ture. Real Sociedad irraa paawundii miiliyoona 60 waliigaltee waggaa 5tiin mallatteessifateera. Ganna 26 irratti kan argamu iddoo garaagaraatti irratti taphachuu danda'a. Sarara gidduu lakkoofsa 8 akkasuma immoo lakkoofsa 10 irratti illee taphachuu danda'udha. Caalaadhumatti lakkoofsi 8 isaaf mijataa akka ta'edha. Taphoota 236 Real Sociedad taphatee goolii 10 taphataa galcheedha. Garee biyyaalessaa Spain keessattis taphattoota daran murteessoo ta'an keessaa isa tokkodha. Iddoo Rodri fa'aa bu'ee taphataa turedha. Taphataan kuni gama biraatiin Arsenaal ammoo Victor Yokereshin ammas barbaacha itti fufeera. Taphatichi akka jedhamutti yoo ta'e hooggantoota kilaba isaa Sporting Lisboniin gara Arsenaal deemuudhaaf qophii akka ta'edha. Miidiyaaleen akka gabaasaa jiranitti Fabrizio Romano dabalatee Arsenaal taphaticha waliigaltee hanga bara 2030tti turu Real taphataa kanaaf Victor Yokereshin mallatteessifachuuf waliigaleera jedhamuudhaan kan himamaatiin jiru. Namoonni hedduun illee taphataan kun gara Arsenaal akka yoo dhufe milkaa'uudha kan isaan dubbatan. Taphataa qaxalee goolii galchuu irratti humaa hin kumatamnedha. Erling Haaland waliin taphataa gita goolii galchuu danda'u jedhamee taphataa maqaa isaa leellifamuudha. Gara taphoota 102 Sporting Lisboniif taphatee goolii 97 galcheera. Kana jechuun riikorduma kanaan dura Manchester City keessatti Erling Haaland Borussia Dortmund keessatti galmeessaa jiruun riikordii isaa kan walitti siqu jechuudha. Taphataan kun kubbaa 26 mijeessee kenneera. Faallaa kana Erling Haaland irra fooyyee kan isa taasisu goolii galchuu qofa osoo hin taane kubbaallee mijeessee kennuudhaaf taphataa ga'umsa qabu akka ta'edha kan namatti agarsiisu. Garee biyyaalessaatiif illee taphoota gara 52 irratti taphateera. Taphataan kun ga'umsa taphataa goolii galchuu irratti qabudha. Taphataan Arsenaal barbaadu kun Arsenaal ammoo sarara fuulduraa irratti taphattoota dhabuudhaan yeroo garaagaraatti kan inni qeeqamu waan ta'eef kilaboota akka Liverpool, Manchester City fa'aa waliin morkachuudhaaf fi waancaadhaaf shaampiyoonii ta'uuf taphattoota sarara fuulduraa irratti goolii galchan argachuu qaba Arsenaal jechuudhaan kan yeroo garaagaraatti komatamu. Keessumattuu Rio Ferdinandis yaada kana kaasuudhaan taphataan akka Victor Yokeres kun Arsenaal keessatti carraan isa arguudha baay'ee akka itti dhiyaatedha kan inni dubbate. Taphataan kennaa kubbaa miilaa goolii galchuudhaan qabu kun Arsenaal keessatti yoo dhufe jijjiirama fiduulee akka danda'udha kan inni himamu. Keessumattuu Manchester City irratti Champions League Awurooppaatiin haalli inni haatirikiitiin hojjetee goolii 3 galche sun taphattoota sadarkaa Awurooppaatti jajjaboo ta'an yoo gara England illee dhufe akka isaaf hin rakkanne dhiphatamne kan himamaatiin jiru. Haalli inni ittiin goolii galchaatiin jiru akkasuma fedhiin amma taphataan kun gara Arsenaal dhufuudhaaf qabu ammoo caalattuu Arsenaal akka taphataa kana argatuudhaaf carraa qabudha. Sporting Lisbon taphataa kanarraa yoo xinnaate hanga paawundii miiliyoona 70 barbaada jedhameera. Ammatti garuu Arsenaal taphaticha waliin dhuunfaadhaan akka waliigalee fi meeqaa garuu akka taphataa kanaaf kaffaluudhaaf himame yookaan waliigalame ifatti hin beekamne. Dhuunfaadhaan garuu taphatichaa fi Arsenaal akka waliigalanidha kan himamaa.